Magaalaalee godinaalee Oromiyaa 5 keessa haala amma jiru keessumaa haalawwan labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baasee booda mul'atan jiraattota haasofsiisnee jirra. Jaallanneetu telefoona bilbiluudhaan dubbisee kan magaalaa Roobeetiin jalqabna. Magaalaa keessatti eegumsi kun sa'aatii 12 irraa namni gadi baasan akka tasaa sanaa deemtan jedhanii akkasitti haasaa jiranii beektanii yoo gabaasa akkasii godhanii waajjiroonni mootummaa kanaadha garuu hojjetan dalagaa. Manni barumsaa amma akkuma dalaabu ijoolleen ni itti maali ani akkasitti barumsi hedduun dhaabatee jira. Warri sadarkaa lammaffaa baraa jiru? Warri sadarkaa lammaffaa illee kuufanii baraa jira ijoollee keessaa gaggaltee illee hin jirti akkasitti hayyuu caan babbarataa itti agarsiisa. Namni baay'ee hidhamaa jira. Kanaafuyyuu ijoolleen baay'ee dararamaatti ilmaan Oromoo jechuudha. Mootummaa kana fidaa jira. Maal balleessan jedhu jechuun naguma manaa fuudhaniidhu? Mana faa seenanii birrii nama saamuu waa hedduu nama tumuu waa hedduu namarratti raawwachuu mana faa cabsanii kun dubartii namaa gudeeduu birrii namaa saamuu mootummaan kun akkasitti adeemsaa jira. Uummata sadafii fi akkasitti uummata gadi qabanii uummata qixa jechaatiin akkasitti ga'anii amma poolisii xabaa magaalaa Roobee kun guutuudha. Ilmaan Oromoo akkasitti hidhamteetiin akkasitti jirti. Magaala keessa deddeemuuf sodaa qabdu? Sodaa qabna jechuun akka duraanitti hin deemnu kanaafuu magaalaa keessa deemuu amma yoo hangaluu wanta akka amma lubbuu ta'inaafu sodaannee irra waraana itti gannaqanii waraanni akka jiru as keessatti baay'atee jira. Kanaafuu waraanaafuu namni gara itti socho'u dhabee jira akkasitti bakka hacuucameetu hacuucarra jira uummanni. Waraanni kun kanuma dur jiru moo haaraa kan dhufedha? Kan dur jiru miti xarafarraa nuti Sumaaleerraa baqaa jechuudha. Gara sii fidanii asitti kun asitti naqanii akkasitti uummata siqqisaa jiran jechuudha. Afaan maalii dubbatu? Amaaranya illee kan dubbatu jira wallee Oromiifallee waluma keessa bakka waan hin jiraatu nama hangalu. Haalaan adda bakka namni gara itti waa dalagatu dhabee kun galgalallee sa'aatii 12 irraa namni hin galin akkasitti murteessanii jiranii gara kaan miidiyaallee nurraa cufanii jiranii namni miidiyaa ammoo caqabtan ji'a 5 akkatti hidhamtanii kanaafuu akkasii ani waan marayyuu bakka nurraa wanni godhanii jiranii. Diishii kun mataa lamaan dalagaami kan mataa tokkoo san akkasitti irra deemanii irraa guursisanii mana namarraa akkas godhaa jiran. Warri isaan dhaggeeffatinaa jedhan warra kamidha? Reediyoo warra kam? Miidiyaa alaa kan waan haaraa nu daddarbu kanneen miidiyaa neetworkii OMN bakka kanneen waliigalatti waan nu caqafnuun irraa kaan buqqifnee akkasitti bakka amma wanni duwwaa ta'e akkasitti waan biraa ilaalla jechuudha amma waan takka dhabnee waan biraa irraa nu irraa buqqise. Isaantu buqqise moo isintu buqqise? Isaanuma buqqise irra deemanii dirqamaan akkasii buqqisiisan. Yoo namni waan tokko dubbate rasaasaan kun namarra dhaabatanii isaan namni waa dubbatare. Himannaalee kanaaf deebii argachuuf aangoota bulchiisa magaalaa poolisii bilbila harka isaanii irratti bilbileen kaasan yaaliin koo garuu itti fufa. Jiraataan itti aansee dubbisee magaalaa Shukutee ka godina Shawaa dhiyaarraati. Erga labsiin hatattamaa as labsame egaa namoota daddorsisuu fi akkuma jirutti namni dargaggeessa gara suuqillee argachuu hin danda'u. Namni jajjabaan illee karaarra deemuu hin danda'u. Maanu laaltanii maa kana taatutu jira televezyiinota hiikanii qixxeessaniiru inni dhaggeeffattoon jedhamuun namaan gaafatanii hospitaaluma hiikanii guurratu ellenni biisaa irraa OMN harkisa isa jedhan. Maanu laaltanii daandiirra karaa isa kaambii isaaniitii darbuun hin danda'amu baay'ee rakkataati jira gadi ba'anii jaluufu namni baay'ee rakkataa jira. Gidduutti waraanni agaabii aanaa irraa dhufanii bu'aa fuuldura jiru rukutanii deebi'u amma waraanuma humna kora bittinneessaa Oromiyaa warra jedhamantu jiru. Amma halkan edaa haalan beekamne ganama waggaa kaanuu namoota arfan tokko qabanii mootuma jiraattota magaalaa barsiisotaa fi jiraattota magaalaa kana maaliif akka isaan qaban hin beekamne bira ga'uun hin danda'amu maatiin illee itti gaannee dubbisuu hin dandeenye karaa san darbuun nun ulfaata waan ta'eef. Suuqilee daldalli akkam itti fufeera? Amma tibba kana daldalli ittuma jiru. Amma saaqaniiru guyyaa 2-3 tokko as saaqanii daldalaatu jiru warri daldala. Galgala sa'aatii 12 booda ammaa du'a gahii bakka warra du'aa namni fira bira taa'uu hin dandeenyu. Warra du'aas ta'ee cidha sa'aatii 1 booda nun komatina namni kamuu socho'uu hin dandeessan jedhanii sa'aatii 12 mana keenyatti galla gadi ba'uu hin danda'amu. Utuma namni illee nu jalaa dhukkubsatee gara faarmaasiitti darbuu hin danda'amu dhorkamaadha bakka. Taasuma hin danda'amu warra du'aa bira dhaqnee hojjannee gargaaruu sirna aadaa walawwaalchaa kanallee hirmaachuu hin danda'amne bakka gonkumaa sa'aatii 12 booda hin danda'amu. Isuma guyyaa kanayyuu deemnee galuudhuma keenyayyuu baay'ee addaatu jira. Guyyumayyuu guyyaa sassaaba. Manni barumsaa waan akkasii hoo? Manni barumsaa amma ammaatti homtuu saaqamee wanti hojjetamaa jiru hin jiru. Barsiisotaan akkam dhaquu diddan jedhanii dhaqneetuma lafuma barataan hin jirretti mallatteessinee deebinaa jechaa jiru barsiisonni. Kunoo isayyuu immoo barsiisonni 2 hidhamaniitoo jiru. Isa halkan edaa kana maal akka ta'e hin barre waan isaan qulleessan.
halkanis guyyaas dhufanii deebi'u agaazonni konkolaataan dhufanii halkan illee oddoo namaa keessa deemanii namoota dallaarraan koranii dhaggeeffataniituma yaa'aniitoo deemu. Halkan gadi hin baanu waan ta'eef ofuma irratti manuma teenyee foddaarraan malee halkan fincaaniif gadi ba'uun baay'ee yaaddessaadha yeroo ammaa kanatti. Mana namaa kunoo cabsanii seenuu jalqaban gaamma erga seerri makalaakaa sun erga ibsa baaseeti amma kunoo cabsanii seenanii mana namaa sakatta'u duratti waan akkasiin jiru amma mana namaatti nam'anii gola duuchaa sakatta'anii too yaasanii jedhu jarreen kana amma jarreen amma qaban kan namoota nagaadhaan jiraachaa turanii fi ijoollumallee barsiisuudhaaf qophaa'an kanadha namoonni amma to'atamanii too jiran kana halkanidha. Qabuu otoo hin taane dabaddabuudhaan akka dhala namaatti otoo hin taane akka boofaatti mataa keessa gadi nama qataqqasuudha. Namni amma suuquma dhaqeetoo waa bitachuudhaaf baay'ee rakkoo keessa galeetoo jira. Maanguddoota fa'aa deema amma immoo namoota jiraattota maanguddootatti fa'aa jalqabaniiru waan ta'eef baay'ee sodaataatu jira. Guyyaa deemuudhaaf baay'ee yaaddofneetoo jira. Maddeen amanamoon akka nuuf ibsanitti edda galgala ka qabaman namoota 4 akka turan isaan keessaas qoratamee jedhamee namni 3 gadhiifamuu inni arfaffaan barsiisaa Caalaa Badhoo jedhamu qorannaadhaaf barbaanna jedhanii fudhatanii deeman humnootiin nageenyaa jedhu. Itti gaafatamaa waajjira poolisiif bulchiisi magaalaa Shukutee garuu bilbila kaasuu didan. Kaniini godina Gujii magaalaa Bulee Horaa keessaa haasofsiise immoo haalli jiru muddamsa guddaa qabaachuu dubbata. Magaalaa Bulee Horaa jedhamti. Dhaanichaa fi ajjechaallee baay'ee dabalee jira. Torbaan 3 keessatti namoota hidhamanii namoota gara 600ti. Qabeenya namoota baqatanii ala jiranuu kan haadha mana isaanii gudeedaa qabeenya isaanii saamaa akkanaatti jira. Eenyutu akkas godha? Kutaa nageenyaatii fi poolisoota. Namni karaarraan socho'u keessumattuu nama dadhabaa fi nama umurii isaa nama guddaa ta'e ala daa'imaanii fi malee namni dargaggeessi namni beekumsa qabu tokkollee socho'u daandiirra. Baay'inaan hagammaa barumsi hin jiru. Magaala Bulee Horaa, magaala Dugda Daawwaa, magaala Malkaa Sooddaa, Qarcaa fi Abbaayaa fi Galaana. Sirriitti hin jiru amma ijoolleen deemanillee sodaatanii galu. Haalli namni lama waliin ejjee haasa'u waan ta'eef barattootillee waan shakkanuu fi sochiin nama dhiba. Ganda baadiyyaatiin wal qabatee namni baay'ee amma innummaan amma uummata rakkisaa jiru. Oromummaatti Oromoo dhaanaa jira. Oromummaatti Oromoo ajjeesaa jira waan ta'eef guyyaa kaleessaa magaala Bulee Horaa ganda Duwwaa 3 naannoo hospitaalaan dugda duubaa irratti bakka argamu irratti dargaggeeyyii kutaa damee nageenyaatiin wal qabsiisanii dhukaasatti baasuudhaan nama Haasen Waaqoo jedhamu du'aa fi lubbuu gidduu jira waan ta'eef namoota achirraa immoo qabamanii gara mana hidhaa seenaniiranii. Keessumattuu amma paartii koongireesii nama ta'e hunda nama hariiroo Dooktor Maraaraa waliin qabu nama hariiroo Boomulaatuuf waliin qaban isin kutaa diinaa waan taataniif bakka jiranutti akka isaan qabamanii yoo hidhamanii yookiin akka ajjeefaman jedha. Labsiin guyyaa 10 keessatti harka yoon kennatiin balaaf akka isaan saaxilaman maatii isaanillee gabaabumatti himanii yoo warri kun gara mana finiitti hin galin maatiin sun qabamanii akka gara seeraa dhiyaatanu waan jedhanu ammaa kana ibsa baasanii jiru. Gonkumaan nami lama eessalletti waliin ta'ee haasa'u nami eessallee waliin yoo ta'ee haasa'e ajjeefamu jechi labsii waan ba'ee jiruuf nami lama waliin ta'ee haasa'u nami humna qabuuf nami silaa uummataaf quuqamu cuftinuu baddaa keessa jira waan ta'eef baay'eellee nama sodaachisa. Gama kennaa wanni guddoo amma nu yaachisaa jiru maali daa'imman didiiqqoo fi abbaan manaa hidhamee yookiin baqateeru yoo isaan qabanii gudeedan qabeenya isaa yoo saaman baay'ee buleetti nama gaddisiisa. Waaqayyo nu haa gargaaru malee. Aangawoota bulchiinsaa fi kan poolisii kan gidduu kana nu dubbisaa turan deebi'ee bilbilaa fi bilbila harka isaaniin kaasan. Daldaltoonni daandii irratti geejibaaf yeroo dheeraa turru gabaa dhaqqabuu dadhabnee rakkinni guddaan nu mudateeraa jedhu kanneen keessaa Harargee Lixaarraa. Wajjina Harargee Lixaa anaa gammachiisa. Naannoo keenya kana haalan sodaa guddoo qabna. Jimaa dalaynaa hoggaa magaalaa Ciroo wajjin karaa Adaamaa geessina jimaadha. Uleedhaan magaalaa Ciroo keessatti nu tuman jechuudha. Akkanumatti isaa deemtanii maal dalaydanii guyyaan dalaydanii nuun jedhi jimaa garuu nuti guyyaa baadiyyaa irraa guurre bookee odaa bultoonni irraa guurre karaa Adaamaa oofnaa bakka magaalaa Cirootti karaa Mataaratti illee kan shifeera tokko duraa ajjeesan Abdii Baashaa nama jedhamu. Nama ajjeesanii? Abdii Baashaa nama jedhamu jechuudha shifeera. Akkasitti bookee irraa jimaa fe'atee deemee Mataaraa akkuma ba'een humna gaasiitiin dhaame jechuudha wanni itti Mataaraa eegame. Maal godhe jedhamee? Akkanumatti dhaabbiidhaaf jedhituma makiinaa dhaabsisanii fiigitumaan dhaan. Karaarra yeroo deemtan rakkinni guddaan jiru maal? Kan nu dhaabanii utuma nu leedhan nu cafaqanii bakka deemuu maa dadhabne deemu
jimaan nurraa karaa bulaa jira ammaan kana Finfinnee kagaluu qabu jimaan Finfinnee galee silaa gurguramu makiinaan guutuun karaa Bishooftuurraa as deebisanii karaa Adaamaa deebi'ee jimaan Adaamarratti walitti qabamee jimaan makiinaan hedduun Adaamaa bulee jechuudha. Yoomi kun? Akka Awurooppaatti gaafa 16. Guyyaa 3 dura jechuu? Daldala amma dhaabne jimaa dhaabne akka dalagaa malee taa'u jirra gaas galgala isaa 12 olitti karaa guddaa magaalaa irratti hin bahinaa dhaabne akkanuma nutamanii maallaqa fa'aa nurraa fudhatu barbaadan. Guyyaadhaan immoo Adaamaafaatti galuuf rakkattu? Guyyaan hin ta'u baajimaan guyyaa iddoorraa baadiyyaarraa guurama halkan karaa magaalaa deema jechuudha halkan deemee ganama burummaadha akka gurguramutti jechuudha. Kanaaf amma karaarra waan bubbuluuf hin goga jechuudha. Keessattuu bulchiinsa gargaa godina Harargee lixaa kana dubbiftanii jimaan godina harka isaa bahee karaa Adaamaa fi Finfinneedhaa deemu akka nagaan deemuu danda'u nu gaafadhaa. Waajjira daldalaa kan poolisiif bulchiisaa arguuf yaalee ittiin milkoofne dhumarratti magaalaa Shaashamannee keessa haala jiru iyyaafadheera. Arsii lixaa Shaashamannee keessatti baay'ee rakkisaadha. Galgala bahuu hin danda'anii guyyaa akka barbaanne baanee hin deemnu. Hiriyoota keenya wajjin deemuu hin dandeenyu. Maatii keenya wajjin deemuu hin dandeenyu. Telefoona qabannee deemuu hin dandeenyu. Baay'ee rakkisaadha. Daandii garmalee magaalaa keessa seeneera. Magaalaa keessa seenuu baay'inarraa mana akka eeganii mana sanafoo mana hundaafoo akkasiin marsanii deeman. Namuma eegan nama lamaa oliin deemanii ennaan akkanumaan nama shakkan dargaggeeyyii kan ni argannaan hin dhiisanii gaafii takka malee qabanii karaa mana hidhaa dabarsu. Bilbila nama harkaa fuudhuun jiraa? Eeyyeen sirri jira. Bilbila keessaa nuti arganii ennaan ni fudhatani. Ilaalanii deebisuu? Fideedhanii fuudhanii ka'anii lallaalanii yoo itti tolte ammoo ni fudhatu. Yoo asnaa kennaa jettee ammoo tarkaanfii biraa namarra fudhatu. Amma mucaa tokko ni beeka hiriyyaa kiyyaa bilbila qabatee osoo inni kiisii kaawwatee osoo deemaa jiru jarriti nama 3 hin jirtii waamtee bilbila irraa fuutee tuttuttee achi deemi jetteen simkaardii mayyuu naa kennaa bilbila dhiisaa bilbila eega fudhattanii jedheennaan dhoofteennan biraalee chaansii biraa hin qabu ana hidhaatiin na darbiturra jedheeti. Man nama fattasha jira. Fittashaa jedhanii mana seenaniiti meeshaa elektirooniksii kana akkuma isin jedhe bilbila kompiitara waa kana arganii ennaan fudhataniituma deeman. Maallaqallee arganii ennaan fudhatanii deeman. Yeroo mana barnootaa deemnu akkuma beekamu hiriyoota nama baay'ee taanee deemna amma akkasii deemuu hin dandeenyu. Kophaa yookiin ammoo nama lama ol deemanii ennaan bakka nama hin dhiyeessu jarreti. Afaan Amaariffaa dubbatu Amaariffa sanuu warra sirri beekanii miti. Gaambeellaadha na fakkaata baay'ina uummata gugurraayyeedha. Gaambeellaa fi harki caala uummata Tigraayee fi afaan Tigree fi Amaariffa dubbatu. Maa attamitti walii galtu? Afaanuma Amaaraa caccabsaatuma nu haasa'anii nusumaan itti deebisna ka. Waan barbaadan takkitti as keessin jedhan itti kennuu dhabaateenna ammoo si dhahanii. Galgala sa'aatii 12 ala booda deemuu hin danda'amu keessaayyuu uummanni musliimaa amma baay'ee rakkateera. Maaliif? Masgiida deemuuf fakkeenya sa'a 12 fudha akka deemanii salaatanii deebi'an. Kaachi boodaallee haga sa'aatii 2 ka turu jira. Kanaaf baay'ee rakkataniirani. Bahanillee hin salaatan. Itti gaafatamaa waajjira poolisiif magaalaa Shaashamannee bilbila harka isaanii kaasuudhaan nuti aangawaati gaafatte mitiinaan jedhan dhumarratti aangawaan itti gaafatamaa waajjira OPDO godina Arsii lixaa kataan obbo Dastaa Nugeessoo bilbila harka isaanii kaasanii erga eenyummaa koo itti himee booda deebisanii cufan. Maraafuu magaalaalee dhiyeessine mara kana keessaa aangawoonni deebii kennan yoo jiraatan bor fudhannee dhiyaanna. Gama kaaniin labsiin yeroo hatattamaa ba'e ilaalchisee qajeelfamni raawwii ba'uunsaa ni yaadatama. Sabaa himaa yookiin miidiyaalee akka OMN isaa caqasuun galgala sa'a 12 hanga barii sa'a 12tti socho'uun dhorkaa ta'uusaa beeksisa. Lafa barbaachisaa ta'etti nama dhuunfaas ta'ee geejiba manneen sakatta'uun sodaa nageenyaaf jecha nama shakkame qabuun to'annaa jala oolchuun akka danda'amu ji'a tokko keessatti maqaaf sababiin itti qabame waliin ifa gochuu ka jedhus labsiin kun qaba. Itti fufees yeroo labsii hatattamaa tarkaanfii fudhatamu kamiyyuu mirga namoomaa kan sarbu akka hin ta'in yoo sarbee argameef garuu mana murtiitti akka dhiyaatu gochuu ka jedhu of keessaa qaba. Kunis mirga namaa sarbee jedhee yoo itti amane muummichi ministeeraa yookiin manni maree ministeerotaa akka sirratuuf yaada ega dhiyeesse booda jechuunsa ni yaadatama.
Oduu amma nu ga'een koomaandi poostiin sabaa himaa mootummaa Itoophiyaaf ibsa baasee ergeen Gondar kaabaaf magaalaa Gondar keessa kanneen bosona seenanii turan ittiin jedhe walta'iinsa uummataatiin 93 harka kennanii jiru jedha. Oromiyaa godinaa Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloof naannoo aanaa Sooddootti meeshaa waraanaa saamamee ture keessaa 70 deebifamuus ibsee jira. Namoonni jeeqamsa uuman ittiin jedhe 110 to'annaa jala ooluu isaanii kanneen afan qabuudhaaf hordoffiin akka itti fufee jiru dubbata. Koomaandi poostiin magaalaa Shaashimannee keessaa namoonni 450 aanaalee godinaa Arsii Lixaarraa immoo namoonni 670 shakkiin qabamanii dhimmi isaanii ilaalamaa akka jirullee dubbatee jira. Meeshaan waraanaa saamamanii turan 162 keessaa 88 deebifamu akkasumas godinaa Gujii dhiyaa keessaa meeshaan waraanaa saamamee ture jedhe keessaa kilaashiin 32 deebifamuusaa ibsi sabaa himaan ibsame kun ibsee jira. Godinaadhuma kana keessaa shakkamtoonni 302 to'annaa jala oolfamuu isaanis ibsee